Mootummaa badhaadhinaa fi bulchiinsa Luusfer. Dubbisaa armaan gadii utuu hin dubbisiin yookaan dhaggeeffatiin fuulduraa waan kana quba qabaadhu. Barreeffama yookaan sagalee kana dantaa siyaasaaf otoo hin taane dirqama lubbuufan katabe. Dhugaadhaa ani deeggaraa mootummaa badhaadhinaa miti ta'us dhugaa lubbuuf dursaa waanan laadhuuf barreeffama kana keessatti ilaalcha kam irraayyuu walabadha. Mootummaa addunyaa kanaa hedduutu hooggansa bineensichaa jala bula. Akkasumas mootummaan badhaadhinaa hooggansa Luusfer jalatti biyya keenya bulchaa jira. Seexanni Yesuusin qoruudhaaf gara lafa onaatti gaafa baase gaaffiin qormaata isaa xumuraa inni Yesuusiif dhiyeesse mootummoota biyya lafaaf ulfina isaa itti argisiise kanas yoo Yesuus kufee isaaf sagalee akka isaaf kennu itti hime. Yesuus garuu Waaqayyo duwwaadhaaf sagaduun akka ta'u itti himee fuula isaa duraa isa ifate. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaanis itti argisiise. Lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kenna jedheen. Maatewos 4:8-9. Seexanni biyya lafaa bituu kan eegale gaaficha gaafa Waaqayyoo irratti of tuule teessuma isaa irraa gad darbatame sana ture. Egaa yaabantiiwwan Waaqaa warri isaan keessa jiraatanis gammada yaa lafaa galaanaa. Seexanni gara keessanitti waan gad bu'eef isiniif garuu wayyoo inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa aareeraa jedhe. Mul'ata 12:12. Addumatti immoo inni hamaan kun Waaqayyicha bara siyaanaa akka ta'e akkasumas yaada warra hin amannii akka jaamsu Phaawulos ergaa isaa keessatti dubbatee jira. Inni hamaan Waaqayyicha bara siyaanaa kana ta'e yaada warra hin amanin sanaa jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaatti Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. 2 Qorontos 4:4. Kanaafi hooggansi bulchiinsa addunyaa kanaa harka isaa hamaa sana jala akka jiru kan jennu sababuma kanaafis biyya lafaa Kiristoosiif duuka buutota isaa kan jibbituuf. Yesuus itti dabalee biyyi lafaa yoo isin jibbe isin duraa akka ana jibbe beekaa. Yohaannis 15:18. Yeroo gabaabaa kana ergan caqasee boodan gara yaada kootti ce'a. Mootummoota urjiilee keenyaa kan hoogganu Luusfer hooggansa isaa hamaa kana jalatti mootonni hedduun caasaa bulchiinsa isaanii diriirfata aangoof beekamtii isaanii gabbifatu. Kanaaf faallaa seera ganamaa isa itti Waaqayyoo waan hundumaa tolche sana balfu. Karaa warra ofii bitatee kanas bineensichi ergama isaa raawwatata. Mootiin aangoo isaa dheereffachuu barbaadee Luusferiif bitama. Akka naannoo bulchiinsa isaatti ergamaa isaa baata. Fakkeenyaaf biyya mootummoota abbaa irreetti waraanaan akkasumas biyya diimokiraasiin bultutti maqaa mirga jedhuun dhaloota boollatti naqaa oolu. Mee harree ergama kana ajandaa seera addunyaa haaraa New World Order walqabsiisee haa dubbadhu. Luusfer akka dhaadataa jirutti bara 2050tti addunyaa karaa hundumaa bulchiinsa isaaf leexaa taatee gad dhaabuudha. Kunis bulchiinsa tokko, dinagdee tokko akkasumas amantaa tokkoon mirkanaa'a. Ajandaan isaa kana fixaan baasuuf ammoo baay'inni namoota ardii addunyaa irra jiraatanii 90% hir'achuu qaba. Kana galmaan ga'uuf ammoo waraana beela vaayirasii saffisaan tamsa'uu lubbuu balleessanfaati. Fayyadamu 10% haftee ammoo namoota bittaa isaa jala jiraatanii fi nama meeshaalee teekinooloojiin diqaaloman ta'uu. Addumatti xiyyeeffannaa Luusfer kiristiyaanota ergama isaa balaaleffatan lafarraa balleessuu fi amantaalee ergama isaa morman hunda dhabamsiisuudha. Bulchitoonni yeroo temporary governor addunyaa haaraa Luusferiin muudaman 3tu jiru. Mootummaan yeroo addunyaa haaraa muummee ministeera Faransaay Emmanuel Macron, hoogganaa dinagdee yeroo addunyaa Bill Gates fi hoogganaan amantaa yeroo addunyaa haaraa Paappaasii Kaatolikii Roomaa Pope Francis. Jarreen kun caasaalee hedduu diriirsuun hojii isaanii xaarii guddaan hojjechaa jiru. Kana waa malee hin kaafne. Bulchitoonni addunyaa keenyaa yeroo gara aangootti dhufan aangoo isaanii akka dheeratuuf yoo barbaadan ergama jara kanaa fudhachuun mallatteessanii fi teessuma qabatu. Akka ajandaa fudhataniittis jabaatanii hojii isaanii hojjetu. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad illee ergama jaraa kanaa galmaan ga'uuf mallatteessii fi gara aangootti dhufe. Isaanis aangoo isaa akka jabeessaniif waadaa seenanii fi waliin hojjechaa jiru. Suuraan mul'atu kunillee kanuma ragaa ba'a.
Galmi Luusifeer bara 2050tti addunyaa badhaatu orbiitii isaa qofa irra sochootu hundeessuudha. Qaan mootummaa biyya keenyaa bulchaa jirus badhaadhina kan jedhudha. Gama biraatiin hundeessitoonni wangeela badhaadhinaa yookaan Prosperity Gospel gamtoota addunyaa bineensichaati. Kanas wangeela sobaa of dura qabanii ittiin hundee wangeela dhugaa irraa maqsuufi. Mootummaan badhaadhinaa yeroo ammaa harka lafa jalaa wangeelli badhaadhinaa bal'inaan akka lallabamuuf tumsa hedduu raajotaaf barsiisota sobduu ergama kana kallattiin isarraa fudhataniif taasisaa jira. Kunis olii bulee akka ulfaa ni mul'ata. Diipiloomatiin mootummaa badhaadhinaa tokko akkanaaf himetti lolli biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru kallattiin ajandaa Luusifeer akka ta'edha. Addumatti lolli Oromiyaa lixaa fi kibbaa akkasumas kaaba biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru hiikoo guddaa qabaa jira. Lolli kun jabaatee akka itti fufuu fi lubbuu baay'ee akka galaafatu waggaa 2 dura naaf hime. Akkuma inni jedhes argaa jirra. Naannoo lolli akka maleetti geggeeffamaa jiru naannoo kiristaanonni itti baay'atan ta'uu kan dubbate dippiloomatiin kun ajandaan Luusifeer baay'ina namaa hir'isuu irratti qabus dursa kiristaanota fixuudhaa jedha. Naannoo akka malee namni itti dhumaa jiru kun karoora waggoota hedduu dura lafa qabsiifamedhas jedha. Yoo xiqqaate waggoota 5 mootummaa badhaadhinaa aangoo irra jiru kanatti biyyattii keessatti namoonni miiliyoona 1 ol ta'an sababa tokko malee ajjeefamaniiru. Gama kaaniin gadaa'ummaa yookaan sodomummaa yeroo ammaa biyyattii keessatti babal'ataa jiru kana muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad mallatteessee ofitti kan fudhatedha malee callisaa waan ta'aa jiru miti. Akka hooggansaa Luusifeer addunyaa haaraatti gaa'elli addunyaa isaa keessatti inni argu barbaadu gaa'ela saaltokkeeti. Kanas uumama harka waaqayyoo faallaa dhaabbachuuf raawwata. Mootummaan badhaadhinaas ajandaa addunyaa haaraatti mallatteessa jechuun taateewwan achi keessatti raawwataman mara fudhate jechuudha. Namoonni hedduun seerri aadaa aduudhaaf amantaan biyya keenyaa kana hin eeyyamu seera ammoo mootummaatu baasa waan ta'eef sodomummaan mootummaan ofittiin fudhanne yaada jedhutu dubbatanii nageenya. Tumaa seeraa yakkaa biyyattii tokkos caqasuu dhugaadhaa seerri biyyattii amma waraqaa irra jiru gahaa ta'uu baatus seera duraan tumame waan ta'eef gocha dhangaggaa kana ni balaaleffata. Seera waggoota dheeraaf hawaasa waliin ture jijjiiruun ammoo balaa hamaa waan qabuuf mootummaan kun suuta taateewwan gaggadhee haaraa ta'an kana uummataan wal barsiisee jijjiiruuf deema. Dhugumatu seerri waraqaa irra jiru kun hojiitti jira ta'ee namicha daa'ima dhiiraa waggaa 4 gudeedee sababa kanaan daa'imichi du'ettiidhaan waggaa 2 hin muramu. Waggaa 1 hidhanis dhiifamaan mana hidhaa irraa hin baasan. Hoteelonni jajjaboo fi ulaan tuuristootaa akkasumas gamoo guddichi baankii mootummoota gadaa'otaa hin simatu ture. Yeroo xiqqoo booda barteen raawwate biyyattii keessa ta'ee hin beekne Itoophiyaatti ta'uuf deema. Taateen raawwachuuf deemu kun ammoo biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaa kan jalqabaa yeroo ishee taasisu gadaa'ummaa simachuun biyya seera waaqayyo malee jiraatu ta'uu isheetiin ammoo Ameerikaa kaabaaf Awurooppaatti aantee sadarkaa qabatti. Kanaaf abboonni amantii waldoonni kiristaanaa jaarsoliin biyyattii hamaa itti dhufu. Ani maatii kiyyaa nama 5 qabadheen baqadhee jiran. Yeroo sanaa gama mootummaatiin gargaarsi abbaa warraa tokkoof ji'atti qamadii kiiloo 15 kennamaa akka ture kan himan abbaan warraa kun bara 2012 haalli nageenyaa fooyya'e jechuun gara qe'ee irraa buqqaanitti deebifamuu himu. Bara 2012 hundaa keenyaa qe'ee irraa buqqaanitti nu deebisan. Yeroos qabeenyi keenya hundi saameera lafuma qullaatti deebine. Waggaa tokko akkuma ta'etti erga achi jiraanneen booda ammas marsaa lammaffaa haleellaan nurratti banamee jedhan. Sababa kanaanis maatii isaanii waliin marsaa lammaffaadhaaf qe'ee isaanii irraa godaanuun hanga yeroo ammaatti godina Wallagga Lixaa Mandii qubatanii jiru. Maatii isaanii nama 7 waliin aanuma seedaan sanarraa marsaa 2 akka buqqaan himani. Yeroo ammaa Mandiitti barandaa namaan jiraadhaa jedhanis qabeenyi waggaa 27 kaamaa isheetti horatan saamee akka harka duwwaa ta'anii gargaarsa dhabuu himu. Ani seedaanitti mana nyaataan qaban ture waggaa 27f qabeenyan horadhe homaa qabadhee keessaa hin baane.
amma mandiitti barandaa namaatti hirkadhee jiraadha. Uffata namaa miiccaa, qoccocaa namaa daakaa, tanaaniin maatii jiraachisa. Gargaarsi homaa nuun qaqqabu jechuun haala rakkisaa keessa jiraachuu dubbatu. Waldhabdee waggoottan dura godina Kaamashiitti mudate kanaan lubbuun namoota hedduu darbee turuu kan kaasan namoonni kunneen namoota achii buqqaan keessaa abbootii warraa 2,500 kan ta'an magaalaa Mandii qubatanii jiraachuu himu. Namoonni haleellaa sanaan qe'ee isaanii irraa buqqaafaman ammoo kaan Baambaasii fi Asoosaa akka qubatanii jiran himu.